Akkam jirtu dhaggeeffattoota furdiftoota saaraatu bidha akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii gidi har'a mana buleetii koo leelaatti argama jechuudha buleetiin koo leelaan akkuma isin beektanii intala musliimaati jechuudha waggoota hedduu wajjin jiraadheera ana guyyaan har'aa kun immoo guyyaa Eid Arafat jechuudha yeroo hedduu jechuudha ayyaana kan koollee seedumatu na ayyaaneffachiisa ayyaana kan seellee sheematu qopheessa garuu dhaqeetan ayyaaneffachiisa jechuudha maaliif naaf mijatu waan ta'eef jechuudha kanaaf guyyaa har'aa jechuudha mana seetti dabarsuudhaan kun akka kanatti jechuudha migibii qopheessitee nu afeertee jirti mee obboleettii keenya leelaadhaan jechuudha baga geesse jennaani obboleettii keenya leelaa baga geesse baga waaqayyoo Eid Arafatin si ga'e musliimoon ritaatan Eid Mubarak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amantaa biraas taatanii baga walumaan rabbiin ittiin nu gahee nagaan oolanii nagaan buluu waan guddaadha rabbii waggaa isa dhufu immoo isallee biyya hambaa jiru biyya isaatti walitti qabee isa biyya ofii keessa jirullee gammachuudhaan jaalalaan rabbiin ittiin nu haa gahuun isiniin jedha. Ameen ameen anis egaa obboleettii koo leelaa baay'eetiin jaalladha hiriyee lafa onaati kan yaati kiristaanatti hin jibbine akka amantiin keenya tokkotti jechuudha wajjin nyaannu wajjin khalaqnaakum min nafsin waahida jedha kanaafuu nuti waliin jibbinu amantaa walitti hin buunu jaalalamuu rabbiif jennee wal jaallanna ilmaan aadamiin jechuudha yaa akkasiidha guyyaan har'a kana fakkaataa qocoon hin hafne waxeen hindaaqoodhaan hafne xibsiin hin hafne jechuudha yeroo si aarsaa gootee jechuudha akka kanatti waxii hojjettee biddeena illee tolchitee jechuudha daabboon hin jira wanti dhabame hin jiru bunni illee astakaakalame jira wanti dhugamu jira waa biraan qabnu wanti biraan silaa wanta dhunnu hin qabnu ishee amantii seena jechuun hin lakkuma kan amantiin keenya hin jaju wanti dibatanus jira manni see guutee jira jechuudha egaan obboleewwan koo kunis obboleewwan islaamaati jechuudha obboleettii koo leelaa ayyaaneffachiisuu dhufanii ishee bukkee jiru jechuudha anis immoo isaaniin isaan ayyaaneffachiisaa hin jira akkuma kana isaan immoo akka jedhaa jiranitti obboleewwan keenya islaamaa yuutuubii kee jalatti argamaniin baga geessanii jechuu ni barbaanna jedhanii jiru mee jedhaanii ka obboleewwan koo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isin hundinuu baga ittiin geessanii isinii jedhama warra musliimataata warri kaanis immoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akka jirtan naguma keessanii Masya Allah gamane jero berarti kayaknya berat undi sini jennaga. Oke. Kana darasachu. Kana beradam sen. Agar acin salam Allah itabbekan. Amin. Ziyadan itacin Allah itabbekan. Amin. Adi dan faralish. Iskinde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Kana darasachu Eid Al-Hada Al-Sab'an bukan bersalam ya desta darasat insyaallah agar acin salam ya desta fikir عندنا تعرفوا آمين 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 اللهم آمين أنا درست كان البيت من أكمل كلمة بقى سنين جاي جون المسلمة بلي وانكو egaan ayyaanni har'aa kuni ayyaana warra musliimaa bicha osoo hin taane ayyaana kan hundumaati jechuudha maaliif ana yoon kiristaana ta'e obboleettii kootu musliima waan ta'eef nuyi hibreetii walitti qabna jechuudha kanaaf walumaa galattuu kiristaanas ta'e musliim baga geessan Eid Arafat isiniin jechuu jaallannaa isin jaallannaa I love you bye